Kana limitina fipse ifatina base Chubu konduma anabise ikena Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota keenya akkam jirtu kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Sagantaan kun YouTube chaanaalii Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha kan inni isiniif darbu guutummaa isaa achirraati kan isin argattan. Erga jalqabni hamma tuttureera galanni Waaqayyoof haa ta'u sagantaan kun sagantaa keessanii sagantaa qulqulluun sagaleen Waaqayyoo qofi asirratti darbudha. Panel discussionii faarfannaan dhimmi afuuraa duwwaan kan inni irratti darbu chaanaalii akkasiiti. Kanaaf hundi keessan hordofaan isiniin jechuu barbaada. Akkuma warri kanaan dura hordofaa turtan ittiin eebbifamne irraa jettan yaada naa kennaa naa barreessaa. Akkuma isin jirtan warri kaanillee itti ida'amaan isiniin jedha. Warri subscribing godhiin chaanaalii kana subscribe godhaa, comment godhaa, share walii godhaa, walii dabarsaa. Sagalee Waaqayyoo qulqulluu sagalee Waaqayyoo soora lubbuu keessanii chaanaalii isinitti irraa argattan sagantaa birmadummaati. Kanaaf hundi keessan jalqabaa kaaftanii episoodii jalqabaa kaaftanii warri hin ilaalin warri kanaan dura ittiin hirmaatiin jalqabaa kaaftanii chaanaalii kana keessa galtanii akkasin irraa soorattan jaalala gooftaatiinan isin gaafadha. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Warri naa kadhattan bifa garagaraatiin warri na bukkee dhaabbataa jirtan ammallee gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Yaadi keessan na barbaachisa. Sasin barreessitan hunda isaa dubbisaan jira. Isinii deebisuudha yoon baadhe baay'ina namootarraa kan ka'e isinii deebisuudha yoon dadhabiyyuu garuu yaada keessan tokkoyyuu kanan hin dubbisin bira darbeeru hin jiru. TikTok irratti, Facebook irratti, YouTube irratti sasin barreessitan hunda isaa nan hordofaa nan ilaala. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee mudhii kuna jabeessa yaadi isin naa kennitan waan hin sirreessu sirreeffataa. Sagantaan kun reefuu jalqabaa miisaa guutuu miti. Wanti baay'een isaa guutuu miti. Wanti guutuu ta'e garuu wanti natti tolu sagaleen Waaqayyoo kamiinuu haa ta'u, kamiinuu haa waraabamu, haala kamiiniyyuu haa ta'u, kwaalitiin isaa baay'ee bareedaa ta'uudha. Yoo baate iyyuu qulqulluun sagalee Waaqayyoo isin bira gahaa jiraachuusaa kan mudaa hin qabne, kan waa tokkoyyuu hirrina hin qabne, inni isin bira gahaa jiraachuusaatiif Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Warri na bukkee dhaabbataa jirtan gooftaan isin haa eebbisu. Namootaan galateeffachuu barbaadu asirratti hin jiraatu. Faarfataa bal'inaa YouTubein kun gaafa wanni jalqaba dura jalqaba kireet naa godhee na jalqabsiise na jajjabeesse obboleessa kana faarfataa bal'ina Waaqayyo si haa eebbisu jechuu barbaada. Hundi keessanillee akkasiin nama kana naaf eebbiftan nan barbaada. Akkasumas jaallannaan ashannaa fi jaaloo giraafiksii kan jedhu qaba gurbaan kun baay'ee qaxaleedha. Isinillee akkasiin itti fayyadamtan nan barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf 09 1773 1892 09 1773 1892 bilbila isaati. Viidiyoo adda addaa giraafiksiidhaa fi ilaallatee baanerii adda addaa warri barbaadan gurbaa kana hargadhaa mucaa kana hargadhaa. Hojii Waaqayyoo nama hojjetudha. Innillee na bukkee dhaabbatee yeroo dheeraa viidiyoo ediit gochuudhaan na wajjiniin tureera. Ammallee nama na wajjiniin jirudha. Akkasumas Yoonaas Getaachoo erga ji'a kana as kan dhufee natti ida'ame Waaqayyo gooftaan guddisee isa eebbisuu naa bilbilee si bukkeen dhaabbadha jedhee giraafiksii akkasuma kan isaas burqaa giraafiksii kan jedhamudha kan inni qabu naannoo Hamboorraadha kan inni jiraatu. Baay'ee hojii isaatti baay'een gammade. Waaqayyo isa haa eebbisu. Isinillee akkasumatti gammaddu yoo dhimma kana gaafa ijoollee kana bira gaafa dhaabbattan hojii Waaqayyo bira akkasiin dhaabbattan anaanillee akkasiin na gargaartanitti fudhachuutu isinirra jiraata. Kan isaallee burqaa giraafiks jedhama. Yoonaas Getaachoo Hamboorraadha kan inni jiraatu. 0929324673 0929324673 kanaan argadhaati itti fayyadama. Ammallee yeroo waraabbii kana kan na waraabaa jiru bilbilaan iyyuu haa ta'u malee obboleessa koo Sooressaa Getaachoo innis yeroo hundumaa isadha kan na wajjiniin giriraa isaa argaa yeroo jechuudha. Gooftaan isaa eebbisu. Baay'ee mucaa hambil ta'e mucaa gooftaa jaallatu ijoollummaadhaanii nama gooftaadhaaf of kennedha. Waaqayyo gooftaan isaa eebbisuun isaa jechuu barbaada. Egaa ammas gara sagantaa keenyaatti deemna. Jalqabaa kaasaati hamma xumuraatti eessallee hin deeminaa nu wajjiniin tura. Soora lubbuu keessanii kana hirmaadhaa dhugaan isiniin jedha. Baay'ee irraa eebbifamtu
shakkii tokko hin qabu. Yesuus Kiristoos galanni ulfinni siif haa ta'u, haqubaan guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Abbaa keenya inni amma yoonaatti nu gargaarte, inni nu wajjin hin turte, nu wajjin hin jirtu si haa galatu. Sagantaa kana bifa garagaraatiin, biyya garagaraatiin, haala garagaraa keessa ta'anii kana hordofaa jiran. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan jireenyi isaanii eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki kee isaanii qaqqabu. Gargaarsi kee isaanii wajjin haa ta'u. Jalqabaa kaasee hamma xumuraatti nu wajjin ta'e. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneerra oo. Ameen. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Egaa Waaqayyo namatti dubbachuusaa akkamiin beeknaa kan jedhu erga walii wajjin jalqabne turreerra. Amma turreerra. Mata dureen kun baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaa barumsa kanaa amma sagantaa kana gaafa fidnu sagantaa dhimma saammaa kana gaafa fidnu itti fufnaa. Isa barbaachisummaan isaa baay'ee barbaachisaadha. Isa gara fuulduraatti walii wajjin ilaalla. Amma garuu namoonni baay'een shakkii waan qabdaniif dhimma kana dhimmumti barumsa kana badaa barbaachisummaan isaa isinitti mul'ataa waan hin jirreef miidhaa sobdoonni geessisan beekuun isinirra jira jedheetan waa'ee miidhaa sobdoonni geessisan raajii sobduusaa taatu barsiisota sobduusaa ta'anii eenyuyyuu sobaan abbaa sobaa abbaan isaa seexana waan ta'eef sobaan wanti godhamu hundumtu miidhaan ni nurra geessisu baruutu nurra jiraata jedhee amma sagalee Waaqayyoo naaf ife amma Hafuurri Qulqulluun naaf ibse isin barsiisuu jalqabeera. Walii wajjin barachuu jalqabneerra keessaati isa yeroo darbee utuu hin fixin gidduutti dhaabne arrisumatti fufnan miidhaa isaan geessisanii miidhaa sobdoonni geessisanii Phexros lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 sana itti fufnee achumarra jira. Yesuus deebisee karichi dhugaa dhiifama. Namoonni baay'een gadhiisitti jiraachuu isaanii kana duukaa bu'u. Sababii isaaniitiif karaan dhugaan sun maqaa gadhee argata. Karaa jireenyatti keessatu maqaa gadhee argata jenneetu kan nuun haasa'uu jalqabne. Karaan kun iyyuu maalidha? Karaan isaanii gadhee godhanii karaa sirrii kana karaa gadheetti akka inni jijjiiramu kan inni godhu karaamti kun iyyuu karaa akkamiiti isa jedhu warra hin beeknee fi Yesuus Kiristoos sanyii dubbate irra dhaabbanne Maatiyoos irratti isa barreeffame irra dhaabbanne karaa lamatu jira sadiin jiru karaa lama jira karaa dhiphaaf karaa bal'aa jedhama. Karaa dhiphaan sun karaa jireenyatti geessudha. Karaan inni bal'aan immoo karaa badiisatti geessudha. Karaa isa dhiphaa kanarra namoonni hin filatan yeroo baay'ee xiqqootu irra deema. Dhiphaadha waan ta'eef maaltu isa dhiphisee abboommii Waaqayyoo. Abboommii Waaqayyoo haala wangeela kanaan ala hin jiraattan. Isa haala akkas hin baatanii achi hin baatan. Achi gidduurra deemtu waan ta'eef isinitti dhiphata. Fakkeenyaaf hin hatiin, hin ajjiin, hin sobiin, sobaan namarratti dhugaan bahiin, hin hawwiin, inni jedhu sun ittuma fufee jira. Karaa Kiristoos deemerra duwwaadha kan nuti irra deemnu, qulqullummaadhaan irra deemna waan ta'eef hin dhiphata. Yeroo biyyi hatu, yeroo biyyi waliin dha'u, yeroo biyyi akka barbaadeetu, ati akka barbaadeen taatu. Sababa kana sitti dhiphataa inni. Bara nooyi faa kaafnee haasofne irraa dhimma kanaa ilaallate. Nooyi biyyiin sirba, biyyiin ejja akka barbaadee godhata. Inni immoo waan Waaqayyo isaan jedhe bidiruu soofi, bidiruu kana hojjedhu badiisa dhufaa jira. Isa gooftaan ittiin jedhe isa duwwaa waggaa 120 hin dafqaa isaan immoo akka barbaadan ta'u. Dhumi isaa kan isaa jireenya ta'e kan isaanii badiisa ta'e. Akkuma kanaati bara kanas karaa dhiphaa kanarra namoonni hin dafqu hin rakkatu. Namoonni gidiraa isaanii hargu garuu immoo dhumarratti hin jiraatu. Jireenya bara baraa kan jedhamu haalleluuyaa. Bara baraan gooftaa wajjin hin jiraatu. Nama hin dhibu gooftaan namoota akkasii sinaa godhu. Gooftaan karaa kanarra sinaa buusuun isin jechuu barbaada. Inni bal'aan kun immoo har'a akka barbaadan taatu wangeela kana ala abboommii Kiristoosii ala akka barbaadanitti jiraattu. Hin dhudduu, hin sirbituu, hin ejjituu, hin hattuu, waan barbaadan gootu, hin argattu, isa barbaadan irraa dhooftanii fuutuu akka barbaadanitti jiraattu. Garuu dhumi keessa maal taa'etu badiisa bara baraa si'ool bara baraan gubattu Waaqayyo sinaa oolchu sana. Karaa isa kanarra namoota baay'eetu deema. Bal'aadha waan ta'eef namoota baay'ee deema. Jarri warri sobduun kun karaa isa bal'aa kanarra namoonni akka isaan deeman gooti. Karaa isa dhiphaa sanatti maqaa gadhee itti laxxafteetu isa kanarra namoonni akka isaan deeman gooteetu namoonni akka isaan badan gooti. Barsiifamuu hin qabuure. Inni kun barsiifamuu hin qabuure yaa jiran. Dirqama barsiifamuu qaba. Jarri balaa isaan geessisan ulfaataadha. Jireenya bara baraa keessaas hin baasu. Qaanaa jennee karaan isa kanadha. Abboommii Waaqayyoo jenne. Hin fixe.
itti fufnaa. Phexros inni iddoo kanatti dubbachuu barbaade karaan kun maqaa gadhee argatan inni jedhu karaan inni biraan inni jalqaba duraa abboommii waaqayyooti jenne. Abboommii waaqayyoo kana akka inni sirrii hin taane gooftaan irraa isin hiikeera. Abboommii kana eeguu isin hin barbaachisu isin hin jetteetu karaarra isin kaafte. Jaarra. Inni biraan immoo maqaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoostu maqaa gadhee godhataa jechuudha. Sababi isaa maaliif beektu? Phexros kan inni dubbachuu barbaade waa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos afaan isaatiin Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 6 jira kun. Yesuus deebise karichi dhugaan jireenya ana yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa hin dhufu. Argitanii Yesuus Kiristoos afaan isaatiin maal jedha? Karichi ana. Dhugaan ana. Karaan ana jedhe Yesuus Kiristoos. Karaan kun Yesuus. Yesuustu maqaa gadhee argata. Akkamiin maqaa gadhee argata Yesuus Kiristoos? Akkam godhanii maqaa gadhee argamsiisu? Elaa Yesuus Kiristoos akkasiin jedheera jedhanii sitti raaju. Yesuus Kiristoos akkasiin jedheera jedhanii si barsiisu. Waan Yesuus Kiristoos hin jedhin. Yesuus Kiristoos utuu inni xisximbis jedhee hin dubbatiin Yesuus Kiristoos akkasiin jedhe mandara keessa deemanii chaanaalii isaaniitiin maalan isiniin jedha akka dhuunfaatti isin barbaade jedhanii mana keessan dhufanii waan waaqayyo hin dubbatiin baay'ee keessanitti dubbataniiru. Isa booddee waaqayyo natti dubbatee rakkattanii ollaattaa saattanii biyyatti himattanii dudubbattanii biyyatti gammaddanii eegdu. Inni dubbatame raawwatu gaafa ni raawwachuu didu maal jettu beektu? Pirotestaantiin akka nuti jedhamu kiristinnaa dhumti kun sirni ni jettu. Kana du'aattu Yesuus Kiristoos natti dubbatee na sobeettu. Baay'een isaanii warri gooftaa hin beekne akkas ta'an. Gooftaa warri hin beekne warri Kiristoositti reefuu fakkichuu fa'aa warri ta'an akkasiin gooftaa dhiisan baay'een isaanii. Akkasiin waaqa wajjin wal loltanii jirtu baay'een keessatti. Waaqatti dallantanii. Waaqayyo isinitti hin dubbanne, Yesuus isinitti hin dubbanne, Yesuus qulqulluudha. Waan jedhe waaqa raawwatu. Waaqa inni dubbateera taanaan raawwateera tanii kan isin fudhattan isaan immoo Yesuus Kiristoosiin maqaa balleessu. Mee ilaalame waan isin hin godhinuma tokko namni tokko akkas jedhe abaduu siin jedhanii yoo jedhe akkam sirrii akkam gadditu. Maqaa keessan sanatu bade argitanii utuma isin waa tokko hin godhin akkas jedheera baduu gaafa isiniin jedhanii maqaa keessan balleessan jechuudha. Yesuus Kiristoosiin jarri difreetiin isaanii jiru Yesuus Kiristoosiin maqaa balleessu. Maqaa gadhee Yesuus Kiristoos maqaa badee jechuun baay'ee ulfaataadha. Yesuus Kiristoos maqaa badee jechuun ulfaataadha. Yesuus Kiristoosiin jibbitanii jennaan ulfaataadha. Jireenyi ulfaataan kana caalu jira jedhee yaadu. Yesuus Kiristoosii wajjin namni wal loleen naaniin dhumateef dhumateef isinii dhumate Yesuus Kiristoosii wajjin wal loltanii jennaan obboloota ko. Akka salphaatti hin bilaadina isa kana jechuudha. Jarri kun isa kana godhu maqaa Yesuus Kiristoos akka inni xuraa'u godhu. Elaa konkolaataa bittaa akkas goota mana akkasii argatta biyya bakkee deemta kunoo paaspoortii malee yoo deemta jechuun yoo jalqaban immoo soba biyya lafaarra hin jiru. Haadha isaa soba xiqqoodhuma isheen tutturrellee. Hin sobu hin waan isaan hin jenne hin jiru isinii garuu isin irratti hin raawwadha. Biyyi nagaadha jedhe biyyi nagaa dhabdi. Faallaa isaa fudhadhaa walumaa gala dhugaan isin hin jedha waan isaan dubbatan faallaa isaa fudhadhaa dhugaa isaa yoo barbaadan faallaa isaa isaanii yoo fudhattanii yoo hin ceeta gaafa isaan isin jedhanii bakka ati rakkina qabdaa ani hin ce'u gaa bakka hidhiiti faallaa isaa fudhadha. Faallaan sobaa dhugaadha waan ta'eef jechuudha. Nanna baay'een keessan dhaxxanii achiiti birmadummaa isinitti lallabu dheni Phexros birmadummaa isinitti lallabu kana booddee hiikamteetta elaa kunoo konkolaataa tuuftuun arge konkolaataan naa kennameera jedhamee naa kennameera manni naa kennameera jedhamee naa kennameera mana kiraayii keessaa baheera jedhamee baheera akkas ta'eera maalitti gaafati gabbaatu waa tokko jiru konkolaataa miti harreen hidhamteeyyuu balbalarra hin jiru tokko hin jiru duwwaa qilleensa sina boochisiisanii isaa booddee waaqayyo akkanaan jedhee ture na sossobe jettuun hin jenne waaqayyo jaritti jedhe sobduudha jaritti jedhe waaqayyo siin hin jedhe waaqayyo hin dubbanne. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni samiirraa dhufe kan inni samii gubbaarraa dhufe har'a isinittan hima wangeela qulqulluu na dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoos samiirraa kan inni dhufe si sooromsuu fi yookaan si yoomsuu fedhee miti kan inni biyya lafaa kanarra dhufe. Yesuus Kiristoos kan inni dhufeef waa tokkoof jireenya bara baraa sii kennudha.
Yesuusii wajjin isaan akka jiru hin rakkattuu siin jedhu hin rakkattuu hin beeloftuu Yesuusitti amanteennaan tokko xaaxaan hin jiruu siin hin jedhu hin gowwoomin Yesuus Kiristoos isa kana nuun hin jedhu. Rakkinni hin jiru natti amantanii nuun hin jedhu. Hin beeloftu nuun hin jedhu. Hin rakkattu nuun hin jedhu. Hin hiyyoomtu nuun hin jedhu. Yesuus Kiristoos kan inni nuun jedhe ani gara abbaa koon deema isin dhiiseen deema. Dhaqeen iddoo isinii qopheessa iddoo koo dhuftanii jiraattu jireenya bara baraan isinii kennaa nuun jedhe. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti karaadhaan jedhe. Karaa maali? Karaa satittiin sooromtu duwwaa miti. Walii galtee akkasiin gara abbaa akkasiin dhuftanii achi dhaqanii karaa gara abbaatti geessuudha. Karaa jireenya bara baraati malee hin sooromta hin hiyyumta kanaa miti kanaaf dhufe miti. Yesuus Kiristoos samiirraa kan inni si jiraachisuudha jireenya bara baraa akka argattuuf dhufe malee waliin tafaraaramne waan akkasii waliin mallatteessine waan akkasii hin beelofta hin dheebotta hin rakkatta hin ariyatamta biyya lafaa kanarra amma jirtanitti gidiraa qabdu nuun jedhee afaan isaatiin nutti dubbate. Kanan isinitti hima wangeela qulqulluu hin gowwoomina hin rakkattaadhe ganaa rakkatta malee hin dhiphattaadhe ganaa dhiphatta malee Yesuus Kiristoositti amantaniinnaan hin dhiphattu hin rakkattu karichi dhiphaadha silumasaa karaan jireenyatti geessu silumasaa dhiphaadha hin dhiphattaa hin rakkattaa hin beeloftaa hin duuta. Si ajjeesu mana qulqullummaa isaanii keessatti sin ajjeesu sin reebu nuun jedheera gooftaan Yesuus Kiristoos. Nuun hin jenne waan inni nuun hin jedhiini nuun jedhanii isiniin jedhaniitu isin gowwoomsu. Miti. Hin sooromtaa, hin akkas taataa, maal taata, ool, bakka wanta akkasii immoo gaafa dhageessan namatti tola duukaa yaatus. Hin jenne Yesuus Kiristoos. Nuun hin jenne Yesuus Kiristoos. Utuu kana jechuun utuu dhuguma nu sooromsuudhaaf biyya lafaa kanarra dhufete nama sooromsuudhaaf biyya lafaa kanarra dhufete hojii isaaniirraa isaan kaasee bartoota isaa hojiirraa isaan kaasee qe'ee isaaniirraa isaan kaasee kondominiumii tokko kenneeraafi mana tokko laateeraafi qarshii tokko kenneeraafi Yesuus Kiristoos waa tokko iyyuu laanneef harka duwwaa akkasumatti isaan dhiiseetu egaa jedha maaliree akkamitti deemta bakka nan deema maal yoon deeme isinii maaliif yoon deeme isinii hoyi dhaqeen iddoo isinii qopheessa. Ana bira dhuftanii jiraattu. Nuu isaaniin jedhe sokki. Otoo isaan ilaalanii qilleensa keessa butamee sokki. Dumbulloo tokkotu itti laati. Ishee kana tiraanspoortiidhaaf godhadha. Ishee kana immoo akkasii waa ittiin bitadha. Jedhi ishee kana immoo baankii keessa. Hin jenne gooftaan Yesuus Kiristoos akkasumatti isaan dhiise sokki. Utuu nu sooromsuu barbaada ta'e. Utuu dhimmi isaa dhimma sooromsuudha. Dhimma hiyyoomsuudha ta'e isaaniin sooromsee tokko sokka ture. Sitta nima jala mure. Jireenya bara baraa duwwaadha kan wal tafaraaramu. Yohaannis ergaa isaa keessatti gaafa dubbatu Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 25 26 fi 28 dhaqanii yoo ilaaltan keessaan isin dubbisa. Abdiin inni nu abdachiise isa kana jedha. Yesuus Kiristoos abdiin inni isin abdachiise amantoonni warri gooftaa beektanis warri gooftaa hin beeknes waan isin beekuun isin irra jiraatu jala muree kanan isinitti himu sasaan jedhan dhiisaati waan wangeelli jedhu dhaggeeffadha. Yesuus afaan isaatiin kan inni jedhe Yohaannis kan inni dubbatu jechuudha. Abdiin inni nu abdachiise isa kana. Maalidhaan abdiin nu abdachiise tokkoof tokko. Hin beeloftu, hin dheebottu, hin rakkattu, gidiraan argitu nuun hin jenne. Abdiin nu abdachiise tokkoof tokko. Innis jireenya bara baraati. Jireenya bara baraan sii kenna siin jedhe malee Yesuus Kiristoos hin beeloftu, hin dheebottu nuun hin jenne. Obboloota koo hin gowwoomina. Dhugaan isin jedha qulqulluun sagalee Waaqayyoo isa kanadha. Hin beelofnaa, hin rakkannaa, hin dhiphanna. Innaa maaliif maal nu barbaachisire yoo naan jettan jarri dhiphina isaa rakkina isaa duwwaadha kan isinitti agarsiisan abboommii Waaqayyo. Garuu waan isin beekuun isinirra jiraatu nagaa kun isinii kennee sokkaadhe gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaati. Maal nuu kennitan nagaa kun isinii kennaadhe. Sittani ibidda keessa bishaan keessa lolaan meeqatu sirra lola'u ibiddituu sirratti boba'u utuu gidiraan meeqa sirratti wal furu garuu waa tokkotu jira. Waan biyyi lafaa tokko hin qabne nagaa biyyi lafaa hin qabne. Nagaa kana argatta. Isa tokkoffaa Yesuus Kiristoos itti gaafamantu warri Yesuus Kiristoos itti namanne nagaa isin argachuu hin dandeenyetu jira. Nagaa biyya lafaa keessan jira. Qarshii keessanii kan isin hin arganne. Iddoo bashannanaa meeqa deemtanii kan isin hin arganne. Nagaatu jira. Utuma hariyatamtu, utuu beeloftu, utuu dhiphattu nagaa ati qabdu biyya lafaa kanarra hin jiru. Mana sooressootaa hin jiru. Mana warra qarshii qabanii hin jiru. Warra cooma muran, warra dhugan, nagaa argachuu fedhanii cooma muruu, nagaa argachuu fedhanii dhugu baay'een isaanii. Iddoo bashannanaa baay'ee deemu. Asii baanii biyya lafaa gaddiratu.
mana iddoo garagaraatti ijaaranii addana kanaan irraa nagaa argadha. Nagaa sana argachuudhaaf jedhanii jiru. Ati garuu mana caccabaa keessa teesse raafuu nyaatte raaficha iyyuu dhabde nagaa biyyi lafaan argatta. Maqaan Kiristoos kan eebbifame ta'u. Kanadha nagaa kana eessaayyuu argachuu hin dandeessu. Yesuus Kiristoos duwwaatu qaba. Kanan isin yaaddaa jedheen. Inni lammaffaan ati beekuun sirra jiraatu jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati. Tikeeta jireenya bara baraati Yesuus Kiristoos. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Sooressa akkamiyyoo taate tikeeti bileenii kutatta malee. Biyya tokko deemta malee. Maarsii faalla deemuu dandeessa tarii. Garuu jireenya bara baraa deemuu hin dandeessu beektaa kan. Dhugaan siin jedha. Yesuus Kiristoos nama qabu duwwaatu. Yesuus Kiristoositti nama maani duwwaatu jireenya bara baraa deemu. Kanaaf karaan kun karaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiin qabaatte jechuun jireenya bara baraa qabda jechuudha. Yesuus Kiristoosiin amante jechuun Yesuus Kiristoos duukaa buutee deemta jechuun sajarri jettu kana sajarri sin sossobdu kana miti. Qabeenya irra caalanni kun qarshii irra caalanni kun makiinaa irra caalanni kun manati jettu irra caalanni kun biyya lafaa kana hunduma isaa siif kennani waan isi ajaa'ibu keessa waa tokko bu'aa siin qabu. Sababi isaa maal jedha beektu Yohaannis. Lakkoofsa 17tti biyyi lafaa hawwiinsaa hundinuu hin darba namni fedha Waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan jiraata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Phaawulos iddoo biraatti gaafa dubbatu wanti biyya lafaa kana irraa hundumtuu yeroodhaaf kan foonii yeroodhaaf kan hafuuraa kan bara baraati. Maaliif beektaa biyya lafaa kana hundumaa yoo buufatte waggaa 70 duwwaa jiraatta biyya lafaa kanarra. Yoo isayyoo Waaqayyo si gargaaridha. Isayyoo si gargaara waggaa 78 duwwaa jiraatta. Isa booddee fuutee deemuun hin jiru. Qabeenya Ameerikaa keessa jiru, qabeenya Yurooppii keessa jiru, qabeenya Afrikaa keessa jiru, hunda isaa walitti guuran kan Awustiraaliyaa keessa jiru, ardii torban hundumaa sassaabanii yoo sii kennanii sin ajaa'ibu umurii keen dabalu. Umurii dabaluun hin jiru. Waggaa 78 sin dabarsuun sin jedhaman. Nyaattes ispoortiitti hojjetes foon kun gara biyyootti deebi'an sin jedhama. Waggaa 70 warri har'a lafarra jirta waggaa 100 tokkoon kee lafa kanarra jirtu. Kana beekuun sirra jira. Hundi keenya xaragamnee deemu. Yookaan gara si ol deemtaa yookaan jireenya bara baraa argata. Isaan waan biyya lafaa kanaa sitti raaju argadheera utuma argatte maal bu'aa qaba Yesuusiin dhabdee jenna. Waa'ee jireenya bara baraan beektu jira waa'ee jireenya bara baraan lallabdu waa'ee jireenya bara hin beekan siluma isaa waa'ee jireenya baraan hin beekanidha sagaleen Waaqayyoo Yohaannis gaafa barreessu silumaa hin beekanidha. Isaan kan biyya lafaati. Waa'ee biyya lafaa malee hin beekan isaaniif kolkollee kanatu dinqiidha. Isaaniif qarshiitu dinqiidha. Miliyoona 20 faa miliyoona 200 faatu dinqiidha isaaniif birri miliyoona 200 naamni. Kanatu dinqiidha isaaniif. Doolaara miliyoona rakkaa faati dinqiidha. Kun hundumtuu hin hafu. Hawwiin isaa kun hundumtuu lafa kana duwwaadhaaf fayyadaa sagaleen Waaqayyoo lafa kana duwwaadhaaf. Isa booddee hin jiru. Hin jiru. Sabara bara. Haalleluuyaa. Qabeenya sabara bara. Mana sabara bara. Mana lafa kanarraati argattee mana bara bara dhabdeen maal bu'aa qaba. Jarri kun balaa isaan geessisan isa kana agar. Isa lafa kanarraa sitti agarsiisan ishee lafarraa duwwaa ishee siin kennumadha gooftaan waan nama ajaa'ibu keessa. Hin argattu immoo dharoo baay'ee. Utuu argattee bu'aa siin qabu malee. Inni isaarraa jannisin irratti raawwatu. Sababi isaa maaliif Yesuus Kiristoositti gaafamantuu gidiraa fudhattee jalqabu dura. Baga nagaadhaan gara gidiraa dhufte. Beekuutu sirra jiraata kana warri gooftaa beektanii warri gooftaan beekne gara wangeelaa kana gara Yesuus Kiristoos kana gaafa dhuftan gidiraa wajjin nagaa keetii fayyaadattanii nagaa wal gaafattu ishee isa kana beekuutu isinirra jiraata. Garuu gidiraa sana keessatti dhiphina sana keessatti Yesuustu jira. Karaa isa dhiphaa sanarra Yesuustu jira. Haala rakkisaa sana keessa Yesuus jira taanaan salphaadha waan hundumtu maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Karaa isa bal'aa akka barbaadan dhuganii Yesuusii ala jiraachuurra karaa isa dhiphaa sana keessa Yesuusii wajjin nagaadha. Haleluuyaa. Nagaadha. Isa booddee dhumi kee jireenya bara bara. An dhugaan isin jedha. Hiisanaan kan na gammachiisu. Maqaan Kiristoos kan eebbifame ta'u. Isa kana beekuutu isinirra jiraata. Balaa kanarraa oodaan isin jedha. Balaa jarri kun keessa maqaan Kiristoos xuraa'ee jechuun jireenyi bara baraan jiru. Namoonni Yesuusiin baqatan jechuun jireenya bara baraatti hin galan. Yesuus Kiristoosiin hin amanan namoonni haaraan Yesuusiin hin fudhatan yaa. Sababi isaa maaliif? Jara kanatti maqaa balleesseera. Maqaan Pirootestantii badeera. Maqaan Kiristoos xuraa'eera. Isa yommuu mistira dhanaan jettu. Mistira waldaa baaftee naan jettu. Mistira maalan baase bakkee keessa hojjirtu, bakkee keessatti ejjitu, bakkee keessatti hattu, bakkee keessatti saamtu. Maal mistira maalii qabna? Inni akkasii nun ilaallatu warra akkas godhanni kan Kiristoos miti isaan. Kan waldaa kiristiyaanaa miti isaan. Nu keessa turan malee kan keenya mitadha Yohaannis gaafa barreessu. Waldaa mulu wangeelii keessa turteetta ta'a. Waldaa makaana Yesuus keessa masarata Kiristoos keessa qaaliyyootii keessa turteetta ta'uu danda'a.
kaleessayin har'a hin attataanaan, har'a hin soobdataanan, har'a waliin dhooftataanan nun ilaallatu kun kan keenya miti ati. Kan jireenya bara baraa miti ati. Badisa kan kee. Kanaaf namoonni kana beekutu sinirra jiraata. Warri amantiin keessan kichuu ta'e reefuu Yesuus Kiristoos kana gabraa warri dhufe wangeela kana warri sirriitti miidhe dubbifadhaa. Warri Yesuus Kiristoos hin beekne amanaa. Jaarri kan keenya miti. Yesuus Kiristoos qulqulluudha. Yesuus Kiristoos mudaan qabu. Yesuus Kiristoos karaa gara jireenya bara baraatti geessudha. Yesuus Kiristoositti amanaa jara dhiisaa. Deebi'aa biraa dachaa warri utuu hin beekin duukaa hordoftan warri kan isaanii taatan silumaa kan isaanii nan galchusa. Yesuus Kiristoos erga sin gate ani barbaadee sin hin argu. Si waliin dhumii keessa akka barbaaddan ta'a. Nun galchu garuu waa tokko beekuutu sinirra jira. Yesuus Kiristoos ammayyuu karaa. Yesuus Kiristoos ammayyuu dhugaan. Yesuus Kiristoos ammayyuu jireenya. Yoomiyyuu hin geddaramu kun. Yesuus Kiristoosii ala mootummaa waaqaatti hin galtu. Hin galtu. Karaan hin jiru. Karaa biraa warri barbaadan, karaa biraa warri deemtan, warri hattan, warri waliin dhooftanii isin kan keessan badisa bara baraati. Kana jala mureen isinitti. Hin geddaramu karaan kun. Karaan gara jireenyaatti geessu qulqulloota duwwaadhaafi. Maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. An kanarra waan ani isiniin jedhuun qabu. Namoonni haaraan akka isaan gooftaan fudhanni jalqaba duraa balaan isaa. Inni biraan immoo inni lammaffaan balaan warrumti gooftaa amananiyyuu duduu akka isaan deebi'an. Namoota baay'een beekan. Sababa jara kanaa kan gooftaa dhiisan. Sababa jara kanaa namoota qofa ajjeesan. Sababa jara kanaa Yesuus Kiristoosiin kan arrabsan baay'ee isaaniitu jiru. Kanaaf balaa guddaatu nutti dhufaa jira. Balaa guddaatu raawwataa jira. Booddee deemee waldaa kiristiyaanaa humna dhowwataa deeme hamma cufuutti ga'a waan ta'eef waldaan kiristiyaanaa haadhoo taatan peeles jara kanarratti hiriiruutu sinirra jiraata. Jara kanarratti hojjechuutu sinirra jiraata. Waa'ee dhimma raajii sobaa fi barsiisa sobaa kana barsiisuutu isinirra jiraata saba keessan. Barsiisa wangeela kana barsiisa. Wangeela kana hin beeku ta'ennaan jarri fudhatanii sokku. Ammayyuu isin akkasii yaaddanitti barsiisuu dhiisuun keessanii jara miti saba amalaan qabachuu keessanii isinitti fakkaata. Never miti jaraaf kennuu keessan. Sagalee kana hin beeku ta'ee jennaani isaan ganda keessa deemu lafa isaan hin geenye jiru harki isaanii dheeraadha. Sassaabanii fixu ganaa si walitti sassaabanii fixu nama. Kanaaf irra ejjedhaati buruqsaati baasaa dubbadhaa barsiisaa. Waan baay'ee akkasiin sodaattan beeka. Sodaa isin sodaattan bakkeetti baaseen barsiisa gara fuula duraatti. Oomaa miti. Hin sodaatiin. Afurri keessa jiru. Kan isaaniin jaal. Maqaan Kiristoos kan eebbifame ta'u egaa sagantaa keenyaaf irraa kanumaan xumuraga. Kun sagantaa birmadummaatiin irraanfatina. Sagantaa keessan. YouTube channel Eliyaas Gabulaa Official channel kan jiru irratti isinii darba guutummaa isaas irraa argattu. Facebook irratti kuteeti qoose. Akkuma isin dhuftanii addana kana argattaniif jecha beeksisaa achirratti hin dubbadha. Isarratti koomenti godhaati. Yeroo isinii galuu didu as keessa dhuftanii guutummaa isaas irratti kan isin argattan. TikTok irrattis akkasuma walagarratti xiqqeessee ergaa xiqqoosee nan dabarsaa achirrattis Waaqayyo gooftaan machaa guddisee isin eebbisuu jalqabaa kaaftanii amma xumuraatti waan wajjin turtaniif galanni keessan guddaa. Gooftaa biraas. Waaqayyo isin eebbisu sagantaa keenyatti deebinee amma walagarrutti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasa dhugichatti qabamaa jiraadhaa nagaatti. Ani obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Ulfaadha. Kana limitina fibse ifatina base Chubu konduma nabdise